addaa poolisii Oromiyaatti riijiniin gidduu galeessaa godina Shawaa Bahaa kaampii magaalaa Adaamaa irraa fageenya kiiloomeetira 7 irratti argamu keessaa miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa meeshaa isaanii hiikkatanii turan. Gareen meeshaa isaanii fudhachuun waraana bilisummaa Oromoo naannicha irratti socho'utti makamuu isaanii maddeen achirraa dhaqqabsiisanidha kan jiran. Humna addaa poolisii Oromiyaa waggoota 2 dura guutummaan guutuutti akka diigamu gareen gara raayyaa ittisa biyyaatti kan barbaade immoo gara federaal poolisiitti fi kaan immoo gara jiruu idilee isaatti akka deebi'uuf murteessine jechuun mootummaan Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa murtoo dabarsu illee haa ta'u malee garuu wanti kun dirrami tokko illee hin jiru. Siruma iyyuu humna addaa poolisii naannoo Oromiyaas ta'ee humna addaa naannolee biraa hunduma iyyuu walitti qabuun meeshaa isaanii akka hin hiikkanne taasisu darbeesi gara kaampiitti naquun ture. Kan bulchiinsonni mootummaa tarkaanfii fudhatanii taatee kanas mootummaa federaalaa quba akka hin qabne gabaasi adda addaa bahaatidha kan ture. Haa ta'u malee garuu miseensonni humna addaa naannoo Amaaraa meeshaa isaanii osoo hin hiikkatiin gara humna faannootti makatanii poolisiin humna addaa naannoo Oromiyaa garuu kaampii keessatti taa'uun jireenya isaanii kaachuma keessatti itti fufuu eegalanii darbees immoo hedduun miliquun immoo meeshaa fudhachuun baduu isaanii jabeessanii itti ufan. Taateen tibba kana godina Shawaa Bahaa naannoo magaalaa Adaamaatti kaampii humna addaa poolisii Oromiyaa riijinii gidduu galeessaa kata'an keessaa miseensonni 2,000 ol gama adda bilisummaa Oromoo ABO'tti makamuu isaanii maddeen naannichaa himanitidha kan jiran. Loltuuwwan kun kan baqachuu danda'aniif immoo guutummaan guutuutti kaampii sun waraana bilisummaa Oromootiin marfamee kan jiruuf tarii waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhachuu danda'a kan jedhu shakkii irraa akka keessa maddeen himanitidha kan jiran. Kanaanis wal qabatee torban tokko keessatti miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa 2,000 ol ta'an baqachuun gara waraana bilisummaa Oromootti harka laatachuu isaanii addi bilisummaa Oromoo ABO zoonii giddu galeessaa beeksisee jira. Garaa garaatti loltuuwwan iddoo sana irraa miliqanii kan badan yoo ta'u kan ammaa garuu kan adda isa godhu kaampii Gimjaabeeti yookiin immoo mana koo meeshaalee kan jedhamu keessaa miseensonni humna addaa miliqanii bahan kun hedduun isaanii meeshaalee waraanaa fudhachuun akka bahanii himameetidha kan jiru. Sodaa waraanni bilisummaa Oromoo nutti namuu danda'a kan jedhuu fi yaaddoo kallattii adda addaatiin isaanitti dhufe irraa ka'uun kan miliqanii bahanii miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa kun baay'inaan torban tokko keessatti miseensonni 3,000 ol kan miliqan yoo ta'u isaan keessaa akka 2,000 siqan waraana bilisummaa Oromootti hedduun isaanii meeshaa waraana wajjin makachuu isaanii addi bilisummaa Oromoo ABO beeksisee jira. Araati biyyoolessi Oromiyaa maddeen kaampii san keessa argaman jechuunis riijinii humna addaa poolisii Oromiyaa zoonii gidduu galeessaa keessaa maddeen gabaasni argamsiisaniiru akka jedhetti miseensonni miliqan suni kaampii san keessatti kan mootummaa federaalaa hin beeknee fi shira pirezidaantii Shimallis Abdiisaa xaxuu fi kaayyoo Shimallis Abdiisaa galmaan ga'uuf kan achi keessatti ta'anidha malee mootummaa federaalaa miseensa sana gonkumaa iyyuu hin beeku. Qaamolee seeraan alaati ija mootummaa federaalaatiin qaamolee seeraan alaati. Haa ta'u malee garuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa achi keessatti raashinaa fi meeshaa loojistiikii dhiyeessuun hojii seer maleessummaa ittiin hojjechuuf achitti kuuse maddeen gabaasa kana naangaaneeru jechuun araati biyyoolessi Oromiyaa dhimma kanaan wal qabatee gabaaseetidha kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin loltuuwwan gama isaatti dhiyeessan kana hedduu isaanii ofitti fudhachuu isaa beeksisee jira. Kanaanis wal qabatee loltuuwwan kun al tokkichumaan gara miseensota loltuu warbootti makamu osoo hin taane kan qe'ee isaatti galuu barbaadu akka nagaan galu ni taasifama jechuunis araati biyyoolessi Oromiyaa gabaasee jira. Kanaanis wal qabatee miseensota 2,000 ol miliqanii gama wabootti deeman keessaa hedduun gara qe'ee isaanitti deemuu akka barbaadanii fi kaampii sana keessaa sababni miliqanis waraanni bilisummaa Oromoo akka nyaabaatti isaan laale kaampii sana irratti taarii kallattii adda addaatiin opereeshinii yoonii adeemsa ta'e opereeshinii sana miidhamaa ni ta'uu laata jedhamee waan sodaataniif darbeesi qaamni eegumsa isaaniif taasisu waan hin jirreef kaampii san keessaa miliquun gara wabootti harka isaanii laachuu kan beeksisan miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa kun lola keessatti hirmaachuu akka hin barbaanne booda uummatatti makamanii jireenya siivilii isaanii geggeessuu akka barbaadan hedduun waboof ibsuu waraanni bilisummaa Oromoos qorannoo fi qo'annoo qaamolee kana irratti geggeessee darbees meeshaa isaan fidanii dhufan kana galii qabsoo Oromoof erga taasisee booda kan gara maatiitti deebi'uu barbaadu ni deebisa kan qabsoo adeemsisuu barbaadu immoo gara kaampii wabootti ergee
leenjii fi adeemsa waraana bilisummaa Oromoo barsiise gara dirree qabsootti ni bobbaase jechuun araati biyyoolessi Oromiyaa gabaasee jira. Wal qabateessi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ammas kaampilee mootummaa federaalaa hin qabne Oromiyaa keessatti ni qaba jechuun shakkiin jirtu. Taateen kunis mootummaa federaalaa bifa gabaasaatiin gurra isaa bu'e taanaan mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiibbaa cimaa keessatti akka kuffisuuf darbeesi. Kaampilee mootummaa federaalaa hin beekne kan humna addaa poolisii Oromiyaa keessatti kuufamanii jiran garuu kan dirree lolaattiin bobba'anii fi kan eegumsa irree hin dhabne meeshaalee loojistiikii fi meeshaalee waraanaa irree kan sirnaan isaan hin dhaqqabne bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaaramanii jiru taanaan akeekkatti kallattii adda addaatiin opereeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti mootummaa federaalaatiin raawwachuu ni danda'a shakkiin jedhamuunis ni jira. Keessuma iyyuu godina Wallagga Lixaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti humni kaampii addaa Oromiyaa keessa loltuuwwan hedduu akka jiran darbees immoo iddoo leenjii waraanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Sanqallee keessatti illee miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa duraanii kan mootummaa federaalaa meeshaa keessan hiikkadhaati yookiin poolisii idilee yookiin poolisii federaalaa yoo barbaadan humna raayyaa ittisa biyyaa lakkiin feenu jettu immoo gara qe'ee keessanitti deebi'aa jedhe bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa garuu lakkiin deebitan jechuun kan guree qabee jiru akka jiran ni shakkama. Kanas mootummaa federaalaa yeroo gabaabaa keessatti irra ga'uu akka danda'u ni shakkama. Kunis qabsoo waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuuf bu'aa hedduu akka buusuu fi kaampilee humna addaa poolisii Oromiyaa keessatti qubatanii jiran irrattis humni waraana bilisummaa Oromoo opereeshinii gaggeessuu akka galus beeksisee jira.